gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti, taankii, marfii, jeetti, miisaa'eliif rookettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu, nagaas hin argattu. Lolli, ibiddi, mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne, ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu, weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan, beekumsaan saappoorti ka godhan, qawweedhaan saappoorti ka godhan, ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaasaan gubatu, qofaan guban. Dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna. Yoo ibiddatu jira ta'e immoo waliin gubanna. Oromoon kana booda qofaan gubatu. Gabroonfataa qawweedhaan goban. Sammuu gabroome dhukkubsataadhaan wallaanan. Warri obbolaasaa, haadhasaa, abbaasaa, hintalasaa jibbee siidaa Minilikitti hirkatee taa'u hini dhukkubsatu.